Dhagayaa Itoophiyaa keessatti sheekolee bebeekamoo yoo taate malee Islaamni mirga isaa argate wayitu hin jiru. Kuni dhugaa jiru. Islaama mirga nuu kennanii Islaamni ilama Itoophiyaa nuun jedhanii jette. Guyyarraa ammoo bakka maratti gadi guuramee rashanamaa jiru ilmaan Islaamaati. Kanaaf majlisni biyyattii yeroo dubbatu yeroo tokkollee argine hin beeknu. Fakkeenya baatimata akka dura gunjaa roobalee nama sheekaati bakka barbaadanii gaffuudhanii ajjeesanii biraa lixan namni itti gaafatame tokko hin jiru. Dabalataan Arsii kana keessatti qofa yoo xiqqaate namni 70 ijoollee Islaamaati karashana badii tokko maletti mana isaaniitti yaasanii rashanan. Torbaanuma lama keessa obboleeyyan lamaa gadi yaasanii rashanan ilmaan Islaamaa. Guyyaa har'aa nama mallaqa masjiidaaf koreen masjiidaa filatanii malleen irratti guurame nama Sheekh Jamaal Ibrahim Haji Hussein jedhamu Arsii Heexosa ganda Hartubbaa keessa libaasanii isaa fi mucaa nama Caalaa Bashir jedhamu rashananii biraa lixan. Sababni isaa rashananiif ammootu mallaqa masjiidaaf guurame san kaabineen liqii nuu kennetteeti waan dhorgate warii masjiidaati amaanaadha. Diinii rabbiitti dhorgatee jira. Kanaaf ajjeefame ammoo. Duuba Islaamni mirga kam argate? Mirgi Islaamni argate kami? Nu hima. Islaam Itoophiyaati waan nuun jedhaniifi nuti Islaam Itoophiyaa ta'uu dur yoom uf shakkinee beekna abbaan fedhe waan fedhe barreessuu miti yoo karaa gubbaa laxafaate. Tokkoon keessanillee biyya san keessatti wabii takka hin qabdan. Warri ulamaa'iin har'aa biyya san keessatti walitti qabamtanii yoo isin wal bira mul'attan biyyiti guutuun bareeddu sunillee wabii takka hin qabdan. Yoo fedhan guyyaa takka walii isin hidhanii osoo isin rashananilleedha wabii takka hin qabdan biyya san keessa. Kanaaf mirgi biyya sanii nageenyi biyya sanii akka eegamuuf falma haqa osoo agartan maaltu nu gaheedhaan sodaadhaan uummata lafarra dugugamaa jiru kana jalliftanii ilaali. Mirga jechuun gaafa ajjeefamuu dhiifte, gaafa saamamuu dhiifte, gaafa buqqa'uu dhiifte, gaafa karaan taaniin abbaan fedhe si hidheessitti taphachuun dhiifame mirga argatte. Sheekoleen beekamoon akka barbaadan hoteela barbaadanitti akka barbaadanitti wal gahii feetan mirgi yoo kan ta'u taate, mirgi kana yoo jettan taate uummanni absaa'ee mirga ofii haa kabajatu. Mootummaa gabroonfataa ilma namaa lafarraa duguugaa jiru kanallee faarsuu gabaabsa. Tokko kan lammaffaa yoo sodaattan cal'isaa yookaan dhugaa uummataa dubbadhaa. Uummata keenyarraa duuti haa dhaabattu, dhumaatiin haa dhaabattu, saamamiinsi haa dhaabatu, nageenyi biyya saniif haa dhufu. Kanaaf dubbadhaa bineensa uummata kana balleessaa jiru kana afoo dhaabadhaa.